reediyoo warra Wangeelaati. Reediyoon warra Wangeelaa tokkummaa waldoota Oromoo warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti karaa intarneetaa immoo sululaan karaa www.egradio.org kan isin qaqqabu tamsaasa Wangeelaati. Sagantaalee keenya keessatti tajaajiltoota garagaraatiin kan qophaa'an lallabaaf barsiisa sagalee Waaqayyoo walitti aansee kan isiniif dhiyaatu qo'annaa macaafa qulqulluu dhuga ba'iinsa jireenya namaa ijaaru faarfannaa garagaraa kadhannaaf kabiroonis ni dhiyaatu. Kun reediyoo warra Wangeelaati. ulfinni Waaqayyoo hamullatuuf giingimmaadhaan uumamame kutaa tokko ka'eemma 12tti afaan ikollee inni hiikamne namoonni hiriyoonni koo beekuu danda'ee maqaa uwwaachuullee danda'u kutaadha. Tole. Maqaa uwwaachuullee danda'u namoota bukkee kootiitu na waata. Amma kanatti baradhee 12 ga'ee fixee akkani 12 fixeen immoo Jimmaa Yuunivarsiitii ramadame. Faarfataa Kabaa Fidoo gaaffiif deebii kabaa waliin goonee sagantaa keenyarraa keessatti argattu. Harka fuunee attam jirtuu dhaggeeffattoota keenya nagaan Waaqayyoo isiniif baay'atu reediyoon warra Wangeelaa sagantaa isheerraa qabattee kunoo dhiyaatteetti. Torban lamaan darbaniif walitti aansinee isinii dhiyeessaa kan jirru mata-dree Waaqayyoo furmaataaf si waame jedhu irratti barumsa hojjetaa Wangeelaa Afework Tafesseetiin qophaa'e kutaa 3ffaaf isa xumuraa har'aa qabannee dhiyaanneerra. Akkuma seensa sagantaa keenya irratti isin dhandhamsiisne gaaffiif deebii faarfataa Kabaa Fidoo waliin goones kutaa isa jalqabaa sagantaa keenya har'aa kana keessatti argattu. Egaa hamma xumura sagantaa keenyaatti akka obsaan waliin turtan kanan isin affeeruu qopheessaa reediyoo warra Wangeelaa ana Robsan Makooti faarfannaa kabaa kanaan gara barsiisa sagalee Waaqayyoo har'aattan isin dabarsa. Har'a kutaa keenya isa dhuma walii wajjin ni dhaabu. Waaqayyoo furmaataaf nu barbaade isa jedhu jalatti har'a sitti fufneetu ilaalla. Torbee darbe maal walii wajjin ni ilaalle namni hamma waamicha isaa sirriitti hubatutti waan biraa keessa jiraachuu danda'a. Yoo Waaqayyo gidduu galee nama deebisirraa kanaaf immoo yoo Waaqayyo namatti dubbachuu isaatiin Waaqayyotti maxxanuudhaan yoo yaada Waaqayyo hubatan irraa kanaaf immoo bara ofiiyyuu yaada Waaqayyo tun xumurin isa gajjallaatti xumuruun hin danda'ama bara ofii
kan jedhu walii wajjiniin ilaalle. Kanaaf Waaqayyotti maxxanuun gara Waaqayyotti deebi'uun yaada Waaqayyoo beekuun nuuf sirriidha isa jedhu walii wajjiniin ilaalle. Har'a akeeka Waaqayyoo namoota irratti akeekni isaan ulfina qabeessi maal akka ta'e wantoota tokko tokkoon suuta jedhee dubbachuu yaada. Isa fuula dura garuu Waaqayyoon walii wajjiniin kadhanna. Waaqayyoo jaalala bara baraa nu jaallatte. Waaqayyoo akeeknati ilmaan namaa irratti qabdu hin geeddaramne. Waaqayyo qulqulluu, Waaqayyo sodaatama. Guddaa taateetu jirtu gaddeebiyoota kan hin tuffanne. Wallaalota kan hin tuffanne. Cubbamoota lafa jiranii barbaaddee fiduudhaaf yeroo hundumaa yaa Waaqayyo sagalee jaalalaatiin nama duukaa kan hordoftu yaa Waaqayyo. Si eebbifna si galateeffanna. Kunoo hamma yeroo kanaatti nu dhaabdee nu jiraachifteetta. Gargaarsi Waaqayyummaa keetii gargaarsa abbummaa keetii yeroo hundumaa nu duukaa jira. Nuyi isaan jiraatoo taaneen sosochoon akkuma garbichi keedhe siin jiraatoo taaneen sosochoona yaa Waaqayyo. Sababa beekumsaa, sababa dandeettii keenyaa miti. Jiraadha sababati jettee jiraanna. Jiraachuu keenya keessatti immoo bor yaada kootti dhufuu nu jetta yaa Waaqayyo. Bor yaada kootti dhufan jettee nu edda. Bor yaada kootti dhufan jettee nu duukaa dadhabda. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni ulfinni siif haa ta'u. Ammas si kadhanna. Sagalee kana ammayyuu ati nuuf ibsi. Maaliif akka waamamne? Akeeka maaliif akka jiraannu beeknee fuula kee dura jiraachuu akka dandeenyuuf maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ayyaanni kee hafuura ta'e Waaqarraa amma nu gargaara. Ati nutti dubbadhu nu wajjiniin ta'e maqaa Gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Akkuma walii wajjiniin ilaalaa jirru akeekni Waaqayyoodha yeroo nu waame furmaataaf akka taanuudha yaada jedhu jalatti kan walii wajjiniin haasa'aa jirru gabaabamatti. Waaqayyo yeroo nu waame akeeka inni qabu akeeka inni nu waameef tuqaalee tokko tokkoon dubbadha tuqaalee arfan tokkoon dubbadha amma. Tokkoffaa irratti namni jalqabuma yeroo uumame akeeka Waaqayyo isa ajaa'ibsiisaa isa ulfina qabeessaan Waaqayyo wajjiniin jiraachuudhaaf uumame. Guutummaan biyya lafaa kana beekuu qaba. Addumaan amantoonni kiristaanonni kana beekuu qabu. Namni yeroo uumame akeeka Waaqayyo isa ajaa'ibsiisaaf ulfina qabeessaan Waaqayyo wajjin jiraachuudhaaf uumame. Tokkummaa Waaqayyo wajjin qabaachuuf. Kanaaf yeroo Addaamiif waan hin uume lafa ofiisaatti argamu lafa ofiisaatti dhaqee isaan gaafatu isaanii jinaasa'u achi keessa gannata Eden keessaa isaan kaa'eedheetu dubbata macaafa qulqulluun. Kanaafu namni isa waamameef isa uumameef akeeka kanaan ala gaafa jiraatu yeroo hundumaa jireenya rakkinaa jiraata. Biyya lafaa irratti kan nuyi arginu har'a kan namni Waaqayyoon hin barbaannu Waaqayyoon hin barbaachisu Waaqayyo hin jiru jedhee seexanallee waaqessa. Akkasitti jira namni garuu uumamumti isaa Waaqayyo jina jiraatu. Kanaaf Waaqayyo Abrahaamii yeroo waame isaa jina jiraatu. Israa'elii yeroo waame isaa jina jiraatu. Saba isaa yemmuu waamu isaa jina jiraatuuf akeeka Waaqayyo yaada Waaqayyo keessa Waaqayyo jina jiraatuuf uumame namni waamame kiristiyaana. Inni lammaffaan immoo keessa isaa inni jiru dandeettii guddaaniif Waaqayyoon fakkaachuun ulfina Waaqayyootiif bu'aa uumamaa yookaan bu'aa namootaatiif akka inni ta'uuf namni waamame. Keessa isaa inni jiru dandeettiitu jira. Amma namoonni karaa adda addaa mul'isu dandeettii keessa isaanii jiru. Karaa adda addaatiin kan isaan calaqqisiisan garuu Waaqayyo wajjin walitti dabalame yaada Waaqayyootti dhufe akeeka Waaqayyo keessa galee utuu hojjetame wanti namoonni hojjetan baay'eensaa kanarra kan caalu eebba guddaa kanarra kan caalu ulfina guddaa akka inni fidutu argina. Kanaaf namootuma ta'anii dhalatan garuu gara yaada Waaqayyootti dhufan Waaqayyo wajjin dhufanii walii galan Waaqayyo wajjin namoonni tarkaanfatan biyya lafaatiif hiika ta'an akka isaan darban macaafa qulqulluurraa kanaaf argina. Isaan kun namoota akeekni uumamaniif akeekni waamamaniif jiraate galee fi dandeettii keessa isaanii ulfina Waaqayyootiif namoota oolchan. Inni sadaffaani seexana isa akeeka Waaqayyoo isarraa qabu irraa kaachisee isa jiraachisuu barbaadu ganee namni hafuura Waaqayyoof sagalee Waaqayyoon geggeeffame jireenya mo'ichaa akka inni jiraatuuf waamame namni. Seexanni yeroo hundumaa hojiinsaa kana bifa kanaanis haa ta'u bifa sanaanis haa ta'u argachuunis haa ta'u dhabuunis ulfaachuunis haa ta'u salphachuunis bifa kamiiniyyuu akeekni seexanni qabu nama akeeka Waaqayyoo irraa kaachisuudha. Kanaaf irraa isa beeku biratti akka beekaatti isa qabu biratti akka sooressaatti isa hin qabne biratti akka hiyyeessaatti bifa adda addaatiin seexanni naanna'aa biyya lafaa irratti kan inni hojjetaa jiru. Namni
Waaqayyoon wallaalee seexanaaf immoo jilbeenfatee akeeka seexanaa raawwataa akka inni jiraatu seexanni kana hojjechuu barbaada. Waaqayyo garuu yeroo nu waamu akeeka Waaqayyoo kana beeknee akeeka Waaqayyoo kanatti galuudhaan akeeka seexanaa mo'uudhaan akka inni jiraannu. Kanaaf kakuu haaraan yommuu dubbatu akkas jedha sagalee Waaqayyoo keessaa yeroo laallu ilmi Waaqayyoo hojii seexanaa jigsuudhaaf mul'ateera. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf yeroo nuttis dubbatu akkasidha. Nuyi namoota fooniitiin wal'aansoo wal qabna miti jedha Phaawulos warra Qorontosiif yeroo barreessu. Humnoota qilleensa kanarra balali'an humnoota hafuuraan minaatiin wal'aansoo qabna jedheetu dubbata. Nuyi kan nuyi waamamneef akeeka seexanni qabu hamaa kana diignee yaada namoota Waaqayyoo booji'aa akeeka Waaqayyooti akka nuyi jiraannuuf. Kanaaf mo'ichi seexana irratti nuuf kennamee akeeka mo'icha Waaqayyoo nurratti qabu kanaan fuula Waaqayyoo dura akka jiraannuuf akka waamamne ilaallama Macaafa Qulqulluu keessa gaafa laallu humna seexanaa moonee akka jiraannuuf jechuudha. Inni arfaffaan immoo ayyaana Waaqayyootiin dadhabina isaa hundumaa mo'atee namni haala hundumaa gararraa mo'ichaaf akka inni jiraatuuf waamames namni. Kan iddoo guddaatti beekuutu nuuf ta'a. Ayyaana Waaqayyootiin dadhabina isaa hundumaa mo'atee haala hundumaa gararraa ta'ee akka jiraatuuf Waaqayyo isa waamaa Waaqayyo isa uume namni. Yoo namni gara isaatti dhufe kana kan Waaqayyo godhu. Ayyaanni isaa hundumaa nama dandeessisa. Ayyaanni isaa haala ulfaataa fakkaatu hundumaa ofii gaditti akka ilaallu godha. Ayyaanni Waaqayyoodha waan hundumaa irratti mo'ichaan akka nu jiraannuuf dandeettii keenya nuuf ta'a. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Kanaafitu kana beekuutu nuuf ta'a. Akeeka kana arfan beekuutu nuuf ta'a. Waan uumamneef, waan waamamneef, wanta Waaqayyotti maxxannee jiraannuuf, waan akeeka seexanaa ganuun nuuf ta'u. Eessaa immoo madda jabinaa, madda humnaa itti mo'icha argatan qabaannee akka jiraannu beekuudhaafitu, argachuudhaafitu Waaqayyotti dhiyaachuu, Waaqayyotti maxxanuun nuuf ta'a jechuudha. Sabni Waaqayyo irraa fagaate, sabni Waaqayyo irraa cite, sabni akeeka Waaqayyooti ala ta'e kana Waaqayyo bara kakuu haaraa kana keessa karaa inni ittiin ofitti deebisuu barbaade karaa Yesuus Kiristoos daandii kana hundumaa akka inni xumure Macaafa Qulqulluun yommuu inni dubbatu argina. Iddoo kana yoon dubbise baay'ee natti tola. Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 16-17 yoon dubbise baay'ee natti tola. Nan dubbisa. Kennaan Waaqayyo tola kenne garuu akka irra daddarbaa sanaa miti. Namoonni baay'een irra daddarbaa nama tokkootiin yoo du'an ayyaanni Waaqayyoof kennaan tolaa inni sarara guddaa caalu immoo Yesuus Kiristoos namicha tokkicha sanaan namoota baay'eedhaaf hin argama. Wanti kennaan Waaqayyoo inni tolaa kennu fidu kun immoo akka isa cubbuun nama tokkoo fide sanaa miti. Irra daddarbaa namicha tokko sanarratti firdiitu kenname. Firdichi akka kan muru ture. Irra daddarbaa namoota baay'ee irratti garuu kennaa tolaatu kenname. Kennaan sunis qajeelummaatti kan geessu ture. Irra daddarbaa nama tokkootiin sababii nama tokkicha sanaatiif duuni ergamoo warri qajeelummaa argatan immoo Yesuus Kiristoos namicha tokkicha sanaan hammam guddaa caalchisanii jireenyatti hamu'aniree isaan ayyaana Waaqayyoof kennaa tolaa hamma isaan irraa hafuutti fudhataniiru jedheetu dubbata. Ammallee daandiin Waaqayyo namootaaf qopheesse guddaan akka jirutu dubbata jechuudha. Namni iddoo isaatti deebi'uuf maal jechuudha? Karaa Addaam waan dhabne, karaa Addaam ulfina dhabne, karaa Addaam walitti dhufeenya Waaqayyo wajjin dhabne, karaa Kiristoos Yesuus guutummaatti deebinee arganna jechuudha. Kanaafitu har'a Waaqayyoon beekuu yommuu jennu karaa Kiristoos Yesuus gara Waaqayyootti deebi'uun waldaa keessa amannee taa'uu duwwaadhaaf immoo tun ta'in Waaqayyo sanni keessa keenya kaa'e akeekanni nuuf deebis achumaan argachuudhaaf Yesuus Kiristoos hin beekne isa faana jiraachuun isa dhageenye jiraachuun akeeka Waaqayyoo guddaadha jedheetan amana. Waaqayyo ayyaana isaatiin kanaaf nu gargaaru. Kanaaf mee egaa Waaqayyo akka inni itti nu barbaadu furmaataaf akka inni itti nu barbaadu wantoota tokko tokkoon gabaabsee wajjin dubbachuu barbaada iddoo kanatti. Inni tokkoffaan Waaqayyo akka inni itti biyya lafaa kanarratti eega kan isaa taane isatti erga maxxanne bu'aa dhaqna Yesuus Kiristoos erga taane booddee akka itti Waaqayyo nu barbaadu bifa garaagaraatiin ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf sagalee duwwaa dubbachuudhaan furmaata nu gochuu danda'a Waaqayyo. Macaafa Qulqulluu keessa namoota baay'ee ilaaluu dandeenya. Sagalee dubbanna. Sababi isaa Waaqayyo sagaleedhaan hojjeta waan ta'eef sagalee xiqqoo fakkaatu. Sagalee waan guddaan fakkaanne dubbanna. Fakkeenyaaf Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 28 kaafnee gaafa laallu dubartiin isheen Samaariyaa sun
gaafa gooftaa Yesuus Kiristoos akka sanatti dubbate waa'ee eenyummaa isheetii eegatti dubbate abbaa manaan nama si bira jiru yookaan keemin durshaan qabda turte gannittiin jedhee booddee magaalaa baate kottaati isa gudii koonatti mee ilaalaa ittedha. Kanaaf namoonni eega dhufanii booddee lakkoofsa 39 kaasee ka'edha. Sababati nutti himte duwwaaf iyyuu tun ta'e nuumtoo fi keenya argineerra goofticha jedhaniidha. Kanaaf Waaqayyo jecha xinnoo ishee nuyi dubbannu namoota baay'eedhaaf namoota baay'eedhaaf fayyina namoota baay'eedhaaf furmaata namoota baay'eedhaaf boqonnaa ta'uu danda'a. Kana beekuutu nuuf ta'a. Macaafa qulqulluu keessa waan baay'ee ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf macaafa moototaa keessa warri lamxii qaban sun akkas jedha macaafa qulqulluu yeroo dubbatu. Yoo bakkee dhanne sinduunaa yoo asitti hafnes beelannu ajjeesadanii gada qanii booddee dhannee kana jara kanatti yoo himuudhaa baanne hinduuna cubbuu nutti ta'a jedhan jedha. Kanarraa kan ka'e dhaqanii saba sanatti maniitu jarri sun dhaqanii akka isaan nyaatan dubbata macaafa qulqulluu keessa gaafa laallu. Gabaabamatti maal jechuu barbaadeen iddoo kanatti jecha xinnoo dubbannee namoota baay'eedhaaf furmaata guddaa laachuu dandeenya jechuudha. Yeroo Waaqayyotti maxxannu yaada Waaqayyoo keessatti sababi isaa Waaqayyoo eega kan isaan godhatee Waaqayyotti maxxannee jiraanna taanaan keessa keenya inni dhufee bulu dubbachuuf kan nuuf ta'u isa Waaqayyo biraa dhufe isa namootaaf immoo furmaata ta'uu ta'a jechuudha. Lammaffaan wanta qabnu xinnoollee hiixachuudhaan Waaqayyo furmaata nu gochuu danda'a. Macaafa qulqulluu keessa yeroo laallu gurbaa dargaggeessi tokkodha Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 6 kaasee 8tti gurbaan tokko immoo qurxummii 2 fi buddeena 5 qaba kun saba hundumaa kanaaf maal godha reennaan gooftaa Yesuus harkaa fuudhee galateeffate namoota 5,000 ol akka inni sooree macaafa qulqulluu yemmuu dubbatu argina. Waaqayyo wajjin haa taanu malee xinnoon nurkaa Waaqayyo wajjin guddaadha. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Waaqayyo wajjin haa taanu. Akkuma sana gursummaan saraa bitaa isheen jedhamtu macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 17 lakkoofsa 8 kaasee gaafa laallu akkuma jedhe kana godhi jedhe Eliyaas bixxillee xinnoo ishee harkatti qabadhu bishaanis naa fidii kottu hamma gaafa bokkaan deebi'ee roobuutti minaanichi uroo keessaa zayitiin sunis qodaa kee keessaa dhumuttiin jedhedha. Kana booddee hamma bokkaan waggaa 3 booddee deebi'ee roobuutti ishee nyaattedha. Eebba taate Eliyaasiin iddoo guddaadhaan geesse jechuudha. Hojii guddaa Eliyaas itti fufee hojjetu isheedha kan hojjete jechuudha. Kanaaf wanti xinnoon nuyi Waaqayyoon dhageenya Waaqayyo wajjin taanee hojjennu namoota baay'eedhaaf furmaataaf hiika ta'uu danda'a. Sadaffaan immoo nuuf kan hin galle yookaan kan nuti tuffanne namnis nu harkatti tuffate ta'uu danda'a. Wanta Waaqayyotti namootaaf furmaata ta'u. Kana yeroo hundumaa yaadutu nuuf ta'a. Yeroo hundumaa Waaqayyoon gaafachuun nuuf ta'a. Inni ati harkaa qabdu, inni keessa koo bule, inni keessa koo natti dhaga'amu kun maali guddisi bakkee baasee inni Waaqayyoon kadhachuutu nuuf ta'a. Waaqayyoo ayyaana isaatiin nu gargaaru. Kana duwwaa immoo mini bakkeetti kan hin mul'anne gochaa xiqqoo tokko ta'uu danda'a. Sanyii isaa Rahaab ejjituun gooteedha. Jara mana ishee keessa dhoksitee gaafa dhuftan immoo nan irraanfatinaa jettedha. Kanaafuu sabi Israa'el mo'ichaan akka inni deemuuf isheenis maatiin ishees akka isaan badiisa dhufurraa baraaramaniif gooteetti. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Darbee Waaqayyo iddoo guddaa iddoo xiqqoos nu kaa'ee nutti gargaaramuu danda'a. Darbee ja'affaa irratti immoo furmaatummaan keenya guddataa kan deemu ta'uu danda'a. Xiqqoo irraa jalqabee guddataa deemuu danda'a jechuudha. Kanaafituu Waaqayyo furmaataaf nu barbaada. Jecha nuyi dubbannu ta'uu danda'a. Wanta nuyi qabnu xinnoodhaan ta'uu danda'a. Iddoo gadii iddoo gararraa nu kaa'ee ta'uu danda'a. Wantoota nuyi goonu wanti xiqqoo tokko ta'uu hin danda'a. Garuu beekuutu nuuf ta'a. Waamicha keenya Waaqayyoon beekuun nuuf ta'a. Waaqayyoon nu waame. Akeeka guddaa, akeeka ulfinaa, akeeka nuuf eebba, akeeka saba gidduu jiraannuuf eebba nu gochuu, furmaata nu gochuu, qoricha nu gochuudhaa qaba. Waaqayyoo ayyaana isaatiin isa nu waameef nu haa taasisu, ayyaana isaatiin immoo Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyoon galateeffanneetu xumura. Yaa Waaqayyo, sagaleen dhageenye sagalee baay'ee guddaadha. Garuu yaa Waaqayyo, sagalee yooti raawwatamutti immoo jireenya keenya keessatti raawwatuu danda'u. Sagalee yoo nuyi tolesiif jenne immoo jireenya keenya bara keenya keessatti raawwatamuudha. Ani ofii koof saba sagalee kana dhaggeeffataa jiruuf sin kadhadha Waaqayyo. Maadiyaas balaa bagaatuula boorda baadoola boota namasi maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosin ayyaana keetti nu gargaaruun jaalala kennu. Yaa Waaqayyo ammas sin kadhadha. Akeeka guddaaf nu waamteetu jirtu. Ulfina guddaan nu mul'isuuf nu waamte. Dhaloota nuun oolchuuf baay'ee hidhaatti furuudhaaf nu waamteetu jirtu. Gara gadiitti iddootti nu yaadinitti akka nafnetti amma maqaa Yesuus Kiristoosin waamicha kee siin beekne si duukaa hiriirre sitti maxxanne dhugaa keetiif bullee fuula kee
fedha kee keessa jiraachuu akka dandeenyuuf maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos ayyaana keetiin nu gargaara. Isa dhageenyi sagalee keetiin nuuf eebbisi. Bara keenyaaf jireenya keenyaaf hundumaa eebbisi. Maqaa Kiristoos Yesuus isa jiraataatti. Ameen. Dhaggeeffattoota keenya kun reediyoo warra Wangeelaatii sagantaan keenyaa itti fufa. Sagantaa dambalii gabaabaa meetir baandii 19 irratti darbaa jiru kana akka dingataa yoo sin darbeef chaanalii keenya YouTube irratti yookaan immoo fuula Facebook keenya irratti yookaan achi www.soundcloud.com/radio warra Wangeelaa irratti argachuu akka dandeessan isin yaadachiisuun barbaada. Kanattaan sine gara gaaffiif deebii faarfataa Kabaa Fidoo waliin gooneettan isin dabarsa. Faarfataa Kabaa Fidoo gara reediyoo warra Wangeelaatti baga nagaan dhufte. Ameen, baga nagaan nu eegdan. Kabaa Fidoo faarfannaa kee baay'ee namootiin jaallatu nuyis hin dhaggeeffannaa. Sagantaa reediyoo kanarratti illee si'a baay'ee dhiyaateera. Hunda dura dhaggeeffattoota keenya wajjin mee wal barime? Tole, Kabaa Fidoo dhufeeraati ani. Ofeeraa seenoo jedhama, seenoo guduraa Fidoo jedhama. Maqaan keenya baay'ee amma 12 olii 15 tan beeka. Garuu Kiristoos sanyii abbaa koo keessaa, laga abbaa koo keessaa kan inni na waame akkaataa addaatiin na waame. Abbayeen koo hojjetaa Wangeelaati. Tole. Haati koo maanguddoota waldaa keessatti kana keessa maatii gidduutan guddadhe, maatii amantootaa gidduutan guddadhe jechuudha. Ani uumamaan dandeen dubbadhu. Haati koo abbaan koo gidduudha kan inni fudhadhe ulfinni Waaqayyoo akka itti mul'atuu fi malee sababii haati koo cubbuu hojjettee fi yookaan abbaan koo cubbuu hojjettee miti kan inni akkas ta'ee giingee ta'ee fi ulfinni Waaqayyoo haa mul'atuuf giingeemmaadhaan uumamame. 12 kutaa tokko ka'eemma 12tti afaan ikollee hin hiikamne namoonni hiriyoonni koo beeku danda'ee maqaa uwwaachuu illee danda'u kutaadha. Tole. Maqaa uwwaachuu illee danda'u namoota bukkee kootiitu na waata. Amma kanatti baradhee 12 ga'ee fixee akkan 12 fixeen immoo Jimmaa Yuunivarsiitii ramadame. Jimmaa Yuunivarsiitiin educationii na fudhate. Educationiidhaan immoo dandeesseen dubbattoodha meeti kan hin ba'ee. Achi ba'ee utuman ji'a 2 hin bariin ba'ee sababii fiitiin gootunnaani. Achi ammoo galeeru galmeen beessi garaagaraa ba'eeraa. Qabxii makootiin dorgome qonnaan dorgome qonnaa irratti immoo dandeessee FTC yookaan leenjii qotee bulaa irratti dandeessee dubbachuu dandeessu naan jedhanii achiis na baasanii achi booda heelzii dorgome heelzii irratti immoo dandeessee dhukkubsataa wajjin haasoftee histirii yookaan seenaa dhukkuba isaatii harkaa fuudhuu hin dandeessudhanii. Achi ba'een mana galmee galee mana galmeettis dandeessee wanta jiru gaaffiif deebiidhaan wal harkaa fuutee walii galtee namoota walii galtee hojjechuu dandeessu naan jedhanii. Poolisii illee galeera. Poolisii dandeessee nama yakka hojjete haasofsiiftee gadi fageenyaan gaaffiif deebii afaanii gootee harkaa fuudhuu dandeessu jedhanii. Achi kan hundumaa fixeenii manatti galee abbaan kofaatii kookaa qonnaadhaan buluu abbaan koo miindaa hin qabu akkasumatti hojii wangeelaa hojjeta.
Qonnaa baay'ee qabna, buna baay'ee qabna, maasii baay'ee qabna. Kanaaf abbeen koo natti manii ati maasii qabna hojii hojjennee jiraachuu dandeenya. Akaakiliin keenya akaakayyoon keenya hojuma kan hojjetaniiti kan ittiin yoo naannoo ga'anii jedhanii natti manii an mataan koo miindaan barbaanne akkasumatti hojii koo hojjedhee hojii wangeelaa lallabaa hojjedhaa naan jedhanii na jabeessanii maasii naa kennanii buna naa kennanii iddoo naa kennanii qotuuttan ka'ee anaa hojii qonnaa irratti bobba'ee jedhu lafa qonnaatti faarfannaan kun naa kennamuunsa. Faarfannaan inni kam? Faarfannaan inni ayyaanni kedhu waan nagaa jedhu tokko akkaataa addaattiin naa kenname. Faarfannaa koo tokkoffaarra jira. Faarfannaan kun tarii yoo kaasiisa qabdu taatanii faarfannaa koo volume 1 jedhurra jira. Ani qonnaa qotaa ooleen bokkaan natti roobee bokkaa rooba keessan sanyii facaaseen jira. Akka itti kun dhabe faca'eera already hiikuun danda'a. Sababiin isaa sanyiin faca'eera hin funaanamteef simbira funaanee fixa waan ta'eef qotuun qaba. Bokkaan immoo roobee jira akka itti qotuun qabu. Kana gidduu rakkoo kana gidduun galee garuu akkuma isaatti qoteen fixee gaafa qotee fixu baay'ee dhanni koo na adoodeera bokkaan natti roobaa oolee. Akkuma fixeen immoo aduun ba'e bokkaan caame. Tole. Gaafa bokkaan caamee aduun ba'u immoo dhanna koo qorfachuudhaafanii ciise muka jala bakkee ciise. Yeroon taa'ee bakkee ciisee dhanna koo qorfadhu hirribina qabee aduun sana keessa xinnoo dhanni koo soobii barbaadeefi aduu barbaadeefi sillimii xinnoon na qabee naappi jedhan sana. Isa keessa mul'atan arge. Bakkee matti. Mul'ata gartee bakkee matti. Mul'atni arge kuni Phaawulos jedha. Phaawulostu dhukkuba isa keessaatii fi al sadiin kadhadhee jedha Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 9 lakkoofsa 12 Phaawulos dhukkubna keessaatii fi al sadiin kadhadhee jedha akka inni dhukkuba keessaa qaba akka inni buqqa'uu fi hojii wangeelaa sirriitti hojjechuudhaaf hin kadhate dhukkuba kanatti fayyuudhaaf jedha mul'atichi achi kadhateennaan Waaqayyoo dhukkuba sana hin buqqifne keessaa ayyaanni koo sigaa humni koo dadhabaa keessaan hojjeta ittiin jedhe. Kanan arge Qorontos lammaffaa boqonnaa 9 lakkoofsa 12 sagal kananii mul'ataan arge. Kana booddeen birjee dammaqee jireenya koo natti fakkaate. Ani yeroon kutaa tureessi yeroon kolleejjii galee ba'eessi yeroon beessa garaagaraa dhaqee lixee ba'eettisii sababiin giingummaa kootiif han dhabe malee dandeettii dhabee miti. Kanaaf akka dhukkuba isa keessaatti fudhadhe inni kuni Phaawulos akkuma kana baatee hojii Waaqayyoo kan hojjetuuf barbaade ani immoo yoo hojii Waaqayyoo hojjedhe maaliin hojjedha danda'een dubbadhu danda'een kadhadhu. Afaanni koo kamiifiyyuu hin ta'u jedhee yaade achi dammaqee. Mee faarfannicha nu dhageessistaaree qaba. Ayyaanni kee duwwaan nagaa Yesuus qabeenya lafarraan deegaa ta'us hafuuraan badhaadhaa yoon ta'e gooftaa humni kee dadhabaa keessaa mul'ata. Omni kee dadhabaa keessaa mul'ata. Maalaan godha Yesuus qabeenya baay'ee dhukkuba cubbuu kootti utuun fayyee naalaadho bultoo kootiif kan naa ga'u daraabaa kana keessaa hamman ba'u daraabaa kana keessaa hamman ba'u. Hafuura badhaadhaa yoon ta'e gooftaa humni kee dadhabaa keessaa mul'ata. Humni kee dadhabaa keessaa mul'ata. Ayyaanni kee duwwaan nagaa Yesuus qabeenya lafarraan deegaa ta'us hafuura badhaadhaa yoon ta'e gooftaa humni kee dadhabaa keessaa mul'ata. Kee dadhabaa keessaa mul'ata.
utuu fayyee naala dubbultoo kooti kan naqu daaraa baakana keessa hammam ba'u daaraa baakana keessa hammam ba'u ayyaanni keeduwaan naagaa Yesuus qabeenya lafarraan deegaa ta'us hafuura badaadha yoon ta'e gooftaa humni kee dadhabaa keessa mul'ata humni kee dadhabaa keessa mul'ata. Dhaggeeffattoota keenyaa faarfataa Kabaa Fidoo waliin gaaffiif deebii nuti goonee kana duwwaa miti garuu sababa hanqina yerootiif har'a kana caalaa isinii dhiyeessuu hin dandeenye. Egaa yeroo biraa kutaa isattaanuu qabannee dhiyaanna hammasittuu yeroo gaarii qabaadhaan isiniin jedha. Afurri keeyyoon jiraate na keessa garaa dhugaa beekuu tolla gegeessa otoon isa qabu dubbii keemamoo kiyyoo diina kootiin lamu qabamoo kiyyoo diina kootiin lamu qabamoo ayyaanni keeduwaan naagaa Yesuus qabeenya lafarraan deegaa ta'us hafuura badaadha yoon ta'e gooftaa humni kee dadhabaa keessa mul'ata humni kee dadhabaa keessa mul'ata. Akkan taane bakka sooresse jabawaa yeroo kana booddee waan jiruun beekoo qulqulluun ergaan kee sonnaan eegoo qulqulluun ergaan kee sonnaan eegoo ayyaanni keeduwaan naagaa Yesuus qabeenya lafarraan deegaa ta'us hafuura badaadha yoon ta'e gooftaa humni kee dadhabaa keessa mul'ata humni kee dadhabaa keessa mul'ata. Gurguddoonni baay'een otoo jiranii Tufama jalatem zakiyosine iti ke korita mena ilali akka karaticha nadoka gali akka karaticha nadoka gali ayyaanni keeduwaan naagaa Yesuus qabeenya lafarraan deegaa ta'us hafuura badaadha yoon ta'e gooftaa humni kee dadhabaa keessa mul'ata humni kee dadhabaa keessa mul'ata. Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rww@tevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin